iddootti dhibee adda addaa qabdan waan fedhe haa ta'u. Waan fedhe. Dhibee guddaan hin jiru gooftaa guddaa malee. Jiraa'oo. Jiraa'oo. Hin jiru. If you have been suffering from any form of chronic sickness, with God there is no great sickness. Amma waan sin qabee jiru namoonni gatuuf qophooftan meeqan keessan? Now how many of you are ready to cast it down? Namoonni dhibee barbaade haa ta'u dhagna keessan irra dhibeen jiru dhaabadhaa lafa jirtani. Now, if you have been suffering from tangible sickness on your body or invisible, be on your feet from wherever you are. Harka keessan lamaan gara kootti diriirsa. And stretch out two of your hands forward. Kan akka kee hin jiru gooftaa. No one is like you, Lord Jesus. Araaraan kan guute. Full of mercy. Jaalalaan kan guute. Full of love. Kan akka kee hin jiru. None is like you, Lord. Waggaamma kana gaafan si waame guyyaa tokko sagalee iyya koo kan hin nuffineef kan hin dinne. For you have not despised the voice of my cry to you this. Galatan sii galcha. All years I was crying to you. Galatan sii galcha. I thank you, Lord. Ergamoota fayyinaa gubaa'ee kana keessa galaniif galatan sii galcha. Concerning these healing angels in your congregation, I thank you. Billaa baatanii opereeshinii kan ittiin godhan. Those who are going to run the divine surgery Abidda baatanii with your fire. gubaa'ee kana keessa kan galaniif yaa Abbaa galanni si haa ga'u. I thank you concerning them too. Dibeera harka kee kana. I anoint out these your hands. Randa la barada nama kranda akardina radi anama santardia holobo kranda. Harka kee dibeera. I anoint out your hands. Namni dhufe harka sirra kaa'u hin jiru. No need of laying hands. Dibeera harka kee obboleettii nana. I anoint out the same your hand now. Dibeera harka kee obboleessa nana. Brothers and sisters, your hands are anointed. Dibeera dhiiga walichaatiin. I anoint them out. Sitta dhagaamu qilleensi Waaqayyo. May you sense the wind of God. Simadhu. Receive it. Simadhu. Receive it. Simadhu. Receive it. Simadhu. Receive it. Receive the healing power of God. Receive it. Simadhu. Receive it. Irreen gooftaa gara kee dhufeera. For the power of the Lord has located you. Simadhu. Receive it. Abidda bobaa ol waaqa gubbaarraa samiirraa simadhu. Receive the burning fire from Radiana heaven. masakranda declaria radana makronda akardina radiana masantardia decloria radana makronda radana maset radiana makranda. Abidda samirra. Fire from heaven. Abidda samirra. Fire from heaven. Samirra. From heaven. Samirra. 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 Kabi 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 kabi. She papa 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 papa. She papa 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 papa. She papa 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 papa. Radiana namakranda akardina radanama santardia holobokrando radanama santradiandiana bokrondia krandia la laborianda la baradadadadadabos. Abidda samirra. Abidda samirra. Abidda samirra. Abidda ina fawaqayo. Abidda samirra. Abidda 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 abidda. Enyu kanamanu. Can believe it. Iddoo sin nukkubu harka bitarra kaa. Put your left hand wherever you have been feeling Harka pain. mirgaa gara waaqayyootti ol fuudhaa. As you lift up your right hand, Ammaa kaasee ajajeera afurri jaamummaa, your spirit of afura duudummaa, blindness, afura istrookii, deafness, afura narvii, stroke, ammaa kaasee asmiin kanseriin, nerve ammaa asthma, kaasee sukkaarri, cancer, diabetes. du'eera si keessaa, I declare du'eera, you are died du'eera, out of them. du'eera, It is died du'eera, out of you. du'eera, Died du'eera, out of you. du'eera, It is du'eera, died du'eera, out of you. It is du'eera. died out of you. Renda la baradana na makranda radiana na mosant radiana na makronda amma kaasee si keessaa du'eera dhiiga walichaati.
kanseriin lafee, sukkaarri, giffiitiin, iiti, kintaarotiin du'eera si keessaati. Du'eera. Du'eera. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be healed. Be healed. Eenyu kan amanu Who can believe it? afura jaamummaa ija kee keessaa ifadheera. I rebuke that spirit Afura of duutummaa gurra kee keessaa ifadheera. deafness. Spinal cord kee fayyiseera dhiiga olichaatiin. I heal it. Lafeen kee fayyeera, dugdi kee fayyeera, garaachi kee fayyeera, sammuun kee fayyeera. Your Be spinal cord. healed. Be healed. Be healed. Be healed. Hallelujah. Right the Lord. Hallelujah. Right the Lord. Qaba harka bitaan iddoo sin nukkubu. Harka mirgaa ol fuudhaa. Remain lifting up your right hand as you put your left hand wherever you have been feeling pain. Ergamaa gooftaa gubaa'ee kana keessa fiiguun argaa'eera. For I am looking an angel of God moving in the congregation. Eewu kan amanu. And who can believe it? Tokko gaafan jedhu humnaan hafuura keessan bakkeetti baaftu. Lama sadii amma sadiitti. Abidda samiirraa, abidda samiirraa, abidda samiirraa. Fire from heaven. Ammaa kaasee aangoo warra xibaartuu, aangoon kaansarii, aangoon narvii, The power of- sukkaarri, ergamoota budaa, afura jaamummaa ijatti galee, dugdatti galee, miillatti galee, harkatti galee, narvii nyaatu, garaacha nyaatu. Dhibeen bara dheeraadhaaf nyaate. Amma baatu abidda samiirraa sitti ergeera. Abidda samiirraa sitti ergeera. Tokko. Lama. Breathe out deep again. Sadii. Isa dhumaa afur. For the last time. Qabi. Damn. Get out. Pai. Get out. Temi kessa. Sistemii qaamaa qabdee kan jirtu. Release up. Afura jaamummaa. Release up. Afura narvii. Release up. Afura kaansarii. Release up. Afura asmaa. Release up. Out. Pai. Abiddi sirra bu'eera. Fire is kindled on you. Qaba. Be I said- healed. Help them. Fire. Be healed. Fire. Du'eera si keessaa kan amantu. That sickness is died out. Du'eera si keessaa kan amantu. Qabi. Du'eera si keessaa kan amantu. Du'eera garaacha keerraa. Agartuun jaamaan ammaa kaasi ilaali ajajeera. Gurri duudaan dhagaye ajajeera. Miilli adeemi ajajeera. Harki hidhamte hiikame ajajeera. Ajajeera. I command that you will be set free from every bondage Radanama santardi alabakronda. of sickness. Hello baba shilo baradanama santardi alabakrondi alabarinda la boss. Be healed. Tafawasu. Be healed. Fasha. Be healed. Fasha. Be healed. Fasha. Fayyera garachike. Fayyera narvinke. Fayyera dugdike. Fayyera lafenke. Fayyera gurrike. Fayyera millike. Du'eera harma kee keessa. Du'eera garaacha kee keessa. Du'eera. I declare that any form of sickness holding your body is tied out of you. Bakan jirtalli takkaaba kibbaardii kamirraa. East to west, ARARA TV'n, Facebook'n, YouTube'n. north south. Iddoo sagaleen kun itti dhagahamu ajajeera bilisa abbaa dhiiga olichaatiin. If you are under this Bilisa sound, abbaa ajajeera ammaa kaasee. be set free. Du'eera aangoon si qabe, du'eera dhiiga ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin. Du'eera maqaasa du'ee du'aa ka'e maqaan gafa du'aa ka'u maqaa Yesuusiin. Du'eera humni si nyaatu. Du'eera narvii kee keessa. Du'eera sammuu kee keessa. Du'eera garaacha keerraa. Du'eera bara keerraa. Du'eera maatii keerraa. Du'eera. I declare any form of sickness holding your You are body free, you are free, you are free, you are free. is tied out of you and you are free. Nana Jesus! Why you are pura punya? Matagara! Hallelujah. Hallelujah.
irreen gooftaa gubaa'ii kana keessa diriireera. Mee nama shaniifan carraa kenna ammatu kadhatamu namni waan qabatamaaf irraa dhabdammee harka raasaa. Wave out your hands if you have confirmed your restoration. Amma waan qabatamaaf irraa kan dhabdan harka raasaa. Tangible sickness on your body. Mee namni kudhan fiigaa kottaas. Run to the altar and give us your testimonies. Fiigaa kottaa. Run to the altar and give us your testimonies. Thank you, Lord Jesus Christ. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. I bless this holy name. Qulqulluu maqaa kee nan eebbisa. Wow. Waan qabatamaa. Eewu kan gammadu. Amen. Eewu gooftaatti kan amanu. Dhiiga walichaan fayyaan kee harka diinaatii deebi'eera irraan booda. Boojuun mana kee boojuun jireenya kee deebi'eera dhiiga walichaatiin. Si eebbiseera. Fayyaadhaan hojiidhaan jireenyaan si eebbiseera. Thank you. Noorataa. Gamme. Kotta foroota moota kana yaasi. Tureera bifan itti balleesse. Eeyyee. Out! Wow. Namoonni amantanarraa waa fudhatanii galtu asiiti. Yaa wanni isin fudhatanii galtan kun humna fura Waaqayyooti. Dhumarra isiniin kadhadha. Namoota furtuun isinii kennamuun argaa. Furtuu kanaan gaa'illi keessan abjuun hojiin barri fayyaan hin furama. Dha'i lafaan keessaa deemi. Dha'i lafaan. Eewdaat. Ol jedhi na ilaali dhiiga walichaan. Ol jedhi na ilaali. Caraani keessaa. Caraani. Out. In Jesus' name. Out. Dha'i lafaan. Nafuura simiitiin gadhiisu garaacha ishee qabeen jira. Samba ishee qabeen jira. Wayyoo. Bye. Get out of here. Out. Out. Bye. Out. Abidda Samira. Fire from heaven. Bye, Kesa. Out. Bye. Kas. Afura malitat. Afura dibba jaabja tamicha. Sagalee guddaan si'a lama carani keessa ba'i. Out. Bye, Kesa. Elefant. Lay here down. Yeroo baay'ee seexanoonni cubbuudhaan itti galan kun qalbii diddiirrannaa malee gadi hin dhiisani. Yoo araaraan abbaan of kenne. Kaas ishee kanas. Dhaqii taa'i. Fidas kama. Eewdaat. What spirit are you? Out. Out! In Jesus' name. Out! Bye! Deebitee ittiin galiin. Never again. Dhiiga walichaatiin. By the power in the blade of the Lamb. Cast out. Bye! In Jesus' name. For the last time. Go. Out! Out!
keessa. Out in Jesus Christ name. Gooftaa Yesuusiin. Out. Ta'i. Sadoma kya charan sadoma kya. Out in Jesus name. Gooftaa Yesuusiin. Kai Rise up, sister. bullet. Rise up, sister. Maqaan kee eenyu? Boontu. Hamaan kun akkasitti hin deebineef dubbii Waaqayyoo dubbisu. Dhaqi nagaan. The mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa gooftaa Yesuusiin. Out in Jesus Christ name. Gooftaa Yesuusiin. Sadoma keessa caraan isokki. Go. Kai. Rise up, sister. Kain jedhe. Rise up. Nagaan siif haa ta'u. Greeting. Kai dhaabadhoo. Nagaan siif haa ta'u. Amen. Maqaan keenya. Bonse. Boonse namichi tokko sirraa boonaa oolee. Inni sitti hin deebineef macaafa dubbisee dhiin gamne. Kadhadhu edhiin. Nagaan naqi. Eshi. Eshi. Okay, nagaan naqi. Amen. Nagaan naqin jedhe. Wayyicha yoom bitatte garuu? Thank you. My God. Eudad. What spirit are you? Eudad. Keep watching. Ateen. How he's looking to the prophet. In Jesus' name. Out! Pai keessa. Kaidin. Kai bolessa. Nagaan siif haa ta'u. Amen. Maqaan kee eewudha. Shallama. Eh? Shallama. Shallamaa. Eenyu maqaan kee? Maqaan kee eenyu? Shallama. Maqaan kee? Shallama. Maqaan kee? Okay. It is funny deliverance. Thank you. Thank you. Tole nama Waaqayyoo obboleettiin kun waggaa 5 fi kintaarotii gadi ba'ee taa'a. Imala asii jechuudha. Sababii kanarraan kan ka'e baay'ee rakkatti taa'uu ka'uu hin dandeessu. Amma garuu utuu kadhatamaa jiru lafa inni na keessaa dhaqeen dhabee jechaa jirti. Amen. Amen. Nam fayye Waaqayyo bagalatu naa galateeffadhaa Waaqayyo. Eeyyuu, Waggaa afurinni waggaa shanaffaa bara kintaarotii kaa dhukkubsachuun koo dhugaadha. Ilaallee dhennaan ima waa tokko narra jiru. Maqaan kee eewudha. Idanaku. Eessaa dhufte? Ukkerraan dhufe. Waggaa 5 gadi ba'ee taa'a. Eeno nadhii ta'ee nama laayyuu as keessan jira eeno yeroo masana'u. Ganama gaafa dhufte iyyuu gadi ba'ee jira. Eeno nama laa yeroo yerootti inni kadhaa nama laa. Amma hoo? Injiru narra dhugaadha. Dhugaam. Dhugaa Waaqayyo waa tokko narra hin jiru. Waaqa waaqotaaf galata Yaa fida. foorichaa gooftaa. Yesus koo nama ifte siyaa galata abbaa koo. Isa ilma namaa hiikuuf galata fida. Abbaa kana maraa nama ifte. Man of God. Miracle happened to these brothers. This brother was saying, for the last 1 month, there was a little groan in my stomach. Because of that, I was suffering even to breathe out deep. And this brother also has been saying, there was sickness on this, my left hand. Because of that, he was saying, I couldn't lift up my hands and breathe out deep. But as he was praying for the congregation right now, they are healed and here with testimonies. Let us listen to their testimonies turn by turn. Maqaan keenya. Ani Shumee Buzunaan jedhama. Ana waayuu tuqaa ganda bona yammoo looraa kanan dhufe. Gaafa sinii harka mirgaa ol qabaa bitaa harka attaattanii asan qabadhee duraan danda'ee afuran baafadhu afura gaafan baafadhu na dhukkuba. Ammamiif? Ji'a afur waan hin caalledha. Ishi. Ciqilee koo kana akkasin qabu. Okay. Amma garuu baay'ee bakka na keessan jiru badeera jechuudha. Waayyuu. Waa hun jiru. Mee akka barbaadde? Akka barbaadde? Bara baraan. Maqaan koo Olaanaa Ruufoon jedhama. Magaalaa Araaraan dhufe. Ani as kunoo garaa koo keessaa garmalee na waraana ture. Gadin jedhu waliin jedhu humnaan olitti wanta in ulfaata jedhamee wanta yaadamu lafaan fuudhuun ture. Tabba deemeen bahu irraan gadee deemeen bahu hafuurallee gaafan baafadhu garmalee na waraana. Sababii kanaatiif garmalee canna qaban ture ji'a tokko narra fixeera.
ji'a tokko narra fixeeraa sababii kanaati fedhee amma yeroo isaan kadhatanii harka koo garaa koo irra kaayee jagoo irra buufadhee nan kadhadhee kallattiitiin wanti sun dhageessaa dhibame. Injiru amma. Injiru. Bara baraan gooftaa gooftotaaf galata fidaa. Prophet, again the same miracle happened to these brothers. This brother was made a surgery over his head 8 years ago. 8 years ago. Yes. Okay. Since that he was feeling chronic headache. And this brother also made a surgery 4 months ago. Since that he was feeling difficulty to bend down and to stretch out his hands. But as he was praying for the congregation, both of them said, we are healed. This one said, that headache has gone. And this one said, now I can bend down and even confirm it right now. Let us listen to their testimonies, turn by turn again. Maqaan keenya. Maqaan koo gammachuu shibbiruun jedhama. Eessaa dhufte? Anan dhufee na coorraan dhufee gabaa dilbata. Okay. Waggaa 8 erganii uummataa kana opereeshinii ta'e nama walitti buunee eegnu opereeshinii dhaan mul'ata. Gurra kana keessa na waraana itti koo akka kuni maddaani baqa na diilalla. Amma waggaa namni waaqayyoo raajiin sagalee baasanii amma na birqisiisaa jira harka koo sinitti mul'ata kana ho'i. Dabqumaan na keessa yaa'ee amma na nuqu fayyaa nagaa qaba. Waggaa 8tiif. Waggaa 8 na waraana baqa qaarutti na waraana as keessa na waraana. Kunis dandee onnoo jedhu dhakaanatti fakkaata turaan. Amma hoo? Amma waan tokko waan tokko. Amen. 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 You are free. Okay. Maqaan koo Amsaaluu Dessaaleen jedhama. Ani dhibee garaa ciniinnaa fi congaarraatiin rakkachaan ture. Sababa kanaaf immoo haqee opereeshinii rakkoo congaarraatiin narraa ka'ee mar'ummaan koo waliin xalafee opereeshinii na godhanii achiinti baay'ee rakkadhee mar'ummaan koo yeroo nyaata nyaadhu hinna dhukkubaa humaa hinna huursaa hinna dhahataa amma garuu yeroo raajiin nu kadhatanii harka koo yeroon irra ga'u natti dhagahamuu didee gadi jedhee laallaanis nan fayyee homaa wanti natti dhagahamu hin jiru sabni waaqayyo naa galateeffadha. Prophet, again a miracle happened to this brother and sister. This sister has been saying, I had a Bajaj accident and from that time on there was a chronic pain on my feet because the bone of my feet was injured. This brother also said, 2 weeks ago I had a knife strike over my armpit and since that time I have been feeling pain. But now as he was praying for the congregation, this sister said, my feet is healed and I can stretch it and I can move it and shake it. This brother also said, from that time you was praying for the congregation, my hand is healed, I am able to wave it out and they are here to confirm their testimonies. Let us listen to their testimonies turn by turn. Ani maabratii odaajoon jedhama. Asuman jiraadha. Torbee sadiin dura baajaajiin naan kufte. Milli koo baay'ee na dhukkubaa nama daa'ee ture. Inni kaan immoo nan cabne numa na kulkulee na dhukkuba ture. Kan natti dhaga'amu immoo milla koo gulubii kana jaladha. Achiiti tarkaanfachuu tabba guddaa ba'ee fiiguu hin danda'u amma ammaatti ergan sila dhufee ol galeeti illee tabbaratti na dhukkubaa ture. Amma garuu yeroo isaan iddoo sin dhukkuburraa harka kaa kadhadhaa hin fayyitu jedhan gaafan harka koo irra kaayee kadhadhe milla koo olii gadi tochoosu milli koo nagaadha. Amma kan barbaade milli koo kunoo akkasitti hojjeta milli koo akkas naa jechuu hin danda'u ture amma garuu hin deema kunoo milli koo lafeen koo kunoo akkasitti hojjeta. Kunoo milli koo akkasitti hojjeta. Maqaan koo Laanaa Raggaasaan jedhama. Kan dhufee godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naabbay Coomman irraati. Harki koo torbee lama oliif oliin ji'u ture amma garuu yeroo raajiin asii nu kadhatan harki koo ol je'ee gara duubaatti jedha. Bilisa beera waaqayyoon naa galateeffadha.